Ergaa ariifachiisaa seera guyyaa har'aa hojiirra oolfamaaru akka Itoophiyaatti namoota hedduuf seerri kun waan ta'aaru natti hin fakkaatu. Ergaa ariifachiisaa har'aa waa'een viizaa akka duriirraa haala jijjiirratee baxamee dhufee jira. Waa'ee paaspoortii namoota paaspoortii hin qabneef immoo waan gaariidha gammachuudha dheetan yaada. Hundaafuu viidiyoo kiyya dhaggeeffadhaa kutaa ittaanullee isiniif han dabala. Wanni guyyaa har'aa jiru mootummaan yeroo hedduu labsaa jira. Har'aa guyyaa har'aa hojiirra oolchuuf kan inni jedhee akkaataan deemsa viizaa biyya alaa Saudi Arabiyaa fi biyyoota hedduu dabalatee haala duriirraa guutumaan guutuutti jijjiiramee jira. Wanni kun ejensoota hedduu yaaddoo hamaa keessa kan galche yoo ta'u namoota deemanuufis yaaddoo hamaa keessa kan galcheedha. Wanni kun akka namoonni tokko irraa dubbataa nutti damooza jiraatii irraan illee rakkoo gahuu kan danda'udha. Ammas gargaarsa namoonni gizee deeman achitti rakkatan gargaarsa ta'uuf irrattis rakkoo hamaa kan uumu yoo ta'u irra guddeessi damooza jiraatii fi haala asii ittiin deemanu akka duraa caalaa kan jabaate yoo ta'u mootummaan seera kana haaraa baase maabaraawwiin har'a seera kana raggaasisuuf har'a seera kana hojiirra oolchuuf walgahiin waamamee jira. Garuu xumura isaa hin barre seerri kun har'a oola. Dhimma viizaa irratti haalli guutumaan guutuutti jijjiiramee jira waan ta'e jennaan namoota hedduu ejensoota hedduu fi namoota hedduu yaaddoo keessa kan galcheedha. Seerri kun dirqamaan fudhachiifamaara. Walumaa galatti akkan yaadutti biiroon Finfinnee keessa jiran kan biyyoota Itoophiyaa keessatti nama biyya alaatti ergaa jiran namoonni kasaaran yookaan dhaabbanni kiliinikaas akka durii caalaa haala jijjiiratee waan dhufaaru natti fakkaata. Viizaan guutumaan guutuutti jijjiiramee jira. Hammaaf namoonni viizaa baafachuudhaaf yeroo bakka hedduu cinqamaa jirtan ammaaf dhaabbadha. Seerri kun bahe kun maal akka ta'e hin beekamne garuu ejensoota irratti rakkoo uumuu kan danda'udha. Seerri kun ejensoota biiroo qaban irratti hanqina namaa kan geessisuu danda'u. Dabalataan immoo namoonni ittiin deemanu haala laafaan duraan deemaa turan tarii amma jabaachuu kan danda'u seerichi kan namni tokko irraa dubbataa jiran kan irraa hubadhe. Itti aanee damooza achitti deeman irraa kaffaltii aramni kaffaltuu irratti irraa cituu rakkoo kan uumuu danda'u. Dabalataan immoo akkaataan rakkoon irratti uumame achirratti rakkoo irratti gahe akkamitti akka rakkoo sana bayyanatuu danda'an wanna beekame tokko hin jiru haga owwanaatti. Seerri haaraan bahe kun dirqamaan fudhachiifamaara. Ejensoonni hedduun bohaa jiran waan ta'e jennaan warroota paaspoortii hin qabneef gammachuudha. Warroonni paaspoortii hin qabne karuma mootummaatiin galbaahanii akka as shokkaa hin kennamuuf kan taasifame har'a seerichi gadi bu'ee jira. Har'a hojiirra oolfama. Har'i April 18 obboleewwan kiyyaa seera haaraa bahe kana waa'ee viizaa irratti namoonni hedduun cinqamaa jirtanii namoonni hedduu yaadda'aa jirtanii kanaafuu warroonni paaspoortii haga owwanaatti hin baafanne baga gammaddanii waastaa paaspoortiin kana booda inni qallaalii dhallee akka argasii karaa biraa karaa achiif achii birrii guddaa baaftanullee jira natti hin fakkaatu. Walumaa galatti wanni kun wanni inni gammachuu ta'e qofa nama paaspoortii hin qabne qofa malee namoota deemanuuf ammas karaan ittiin deemanu asii karaan ittiin fixatanii deemanu naannoo yookaan karaa ijoollee keenya hin galle ta'uu dhiisuu danda'a. Achittis kan rakkoo namarratti uumuu danda'a. Ammas immoo ejensoota Finfinnee keessatti rakkoo uumuu kan danda'udha karaan seerri haaraa kun bahe. Walumaa galatti waan seerri kun raggaasifamee irratti walii galame irratti kan qabadhee dhufu ta'a. Ammaaf wanni jiru kanuma warri paaspoortii baafachuudha jettan guyyaa lama booda seerri guyyaa har'aa seerri bahee guyyaa lama booda kan hojiirra oolu waan ta'eef inshaallah paaspoortii haaraa qallaaliidhaan fudhachuu baafachuu dandeessani. Godinarraa paaspoortii bahee jiru immoo ergaa kan biraa kan isin dabarsuu qaba. Viidiyoo kutaa biraa keessatti na eeggadhaan isiniin jedha. Egaa ejensoonni Finfinnee keessa jirtan ugaa barriin darbaa biiroo cufanii galuun isin jira. Rabbi isinin cubsiisini, Rabbi isinin galchini. Inshaallah du'aa magoonaa waan har'aa walumaan dhiina isiniin jecha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.